laboratoriin achi dhaqe kun maal haa hojjetuuf waggaa jaha lafa taa'e maal ittiin hojjetuuf ture maal ittiin oomishuuf sun osoo achi jiraate jiru hojjetamu biraa keessatti warra muuxannoo isaa qabanii fi warra meeshaan sun kan isa fakkaatu already jiru keessa jirutti lakki isin akka nama hoogganuu tokkotti maashinni sun waggaa jaha achi taa'uun rakkoon qabu bakka biraa deemanii erga qoratan rakkoo ni qabaa rakkoo isaa sana eegan hubadhee asitti yoo hubattan barana fulbaana irratti nu maaliif waggoottan jahan eessa turtanis egaa giddu galeessi bal'aadha maaliif bal'aadha odeeffannoo qabdu isinitti himataa turanii isinitti barreessaa turanii wanni barraa isin jiru dhaabbata kana erga bulchuu ergartanii koree supervisionii waggaa meeqa isin kan hooggantan waggaa meeqa waggaa shanaffaa kiyya waggaa shan guutuun dhageenye giddu galeessa baay'ee keessa wanta akkasiin jira lakki kafadis kana kallattiidhaan hin dhageenye kaan hundumaa sassaabee hundumaa yuunisteer godhee fixeera kafadis kana hin qabdani odeeffannoo fulbaana bananaan dhagee waggaa shan keessatti akkamitti hordoftarree maashinni hagana ga'u giddugala keessan galee waggaa shan guutuu isin hooggantanii hin beeytan giddugaleessa kan hoogganu ko isaan giddugaleessaa jira sadarkaadhaan jira gabaasni isinii gala gabaasa guyyaa guyyaan ni hordoftu gabaasa ni hordofaa garuu gabaasa maashinii waan xixiqqaa waan laaboraatoorii keessa jiru waan tokko lama ijaarameera mana san isintu ijaare laaboraatooriif ijaarame hin beeytu maashinichi akka achi jiru hin beeytu haarawaa miti waggootan duras ni beeytu maashiniin kun kan jiru keessa jirus jira baranaa miti kan beeytan hunduma isaa miti kan dhaabates waggaa lama waggaa sadi duras ni beeytu ni beeytu ni beekee amma gamoon barachi amma garuu waggaa tokkoon dhaga'ee jiru no maashiniin kan jiru keessa jira lakki asumatti yaada lama yaa baay'ee yaada wal maashiniin kan hojjetu hin jira sadarkaa kanatti amma kan itti laaboraatoorii daawwattoota kennalleef yaada wal dhaa lama kennuu qabu waggaa lama dura hin beeytu garuu hin beeku jettan barana dhaga'ee jettan waggaa shan dhaabbata kana hooggantan dhaabbata waggaa shan hooggantan keessatti maashinni birrii miiliyoona 30 bitamee giddugala keessan keessa jiru hin beeku koree supervisionii isaanootu ergee waggaa lama dura koree immoo supervisionii akka godhan ergitanii duubdeebiin isinii kennameera waggaa lama dura miti fulbaana keessa koreen sunii fidee dhufe waggaa lamaan dura dhimma kana dhaga'ee waggaa lamaan dura ergitan si'a lama ergitan sanyiin qoratamee instituutii qorannoo keessaa bahee giddugalootaan bahee sirritti wanniin isaa baay'atee dhaqee sababa caamatiin bade kan jedhu hektaarri hedduun qonnaan bulaa hedduurraa akka bade odeeffannoo qabna nus kun balaa uumamaati bokkaanii irraa caame midhaan hundumtiyyuu goguu hin danda'a bokkaanii itti baay'ates garmalee humnaa olitti baay'ates dhiqamee baduu hin danda'a bokkaan yeroo meeqaaf caameeti maal namni ji'a tokko irraa caame laallee eessatti oromiyaa keessatti bokkaan caamee midhaan badee beeku machaaraa qofatti naannoo machaaraa sana keessatti Harargee keessatti warreen gaddaa achi qofa osoo hin taane sababa sanyii filatamaa qulqullina dhabuuf rakkoo qabaatutiin iddoo garagaratti midhaan yeroo badu argineera gabaasas tureen malee amma bokkaan sababa yeroo ta'u yeroo jalqabaaf dhaga'e nuti kan warri qonna keessa turre hin beekna bokkaan gahaa ta'uu baannaan sanyiin sun qaqallannaan qonnaan bulaatti hin dabarsinu sadarkaa sanyii waan hin guunneef bokkaan machaarama qofa bade qonnaan bultootuma sanyii keessan fudhatan naannoo san qofa bade naannoo hektaaruma muraasa sanyiin keessan dhayti qofa bade oomishni biraa naannoo sanitti badee dhageenye qonnaan bultoonni ka biroo irraa fudhatanii qotan nu jalaa bade hin jenne ka sanyii san qofa fudhatanii irratti bokkaan dhaame marse hirrini bokkaa mudannaani lakki hirrini bokkaa akkamitti sanyii isin kennitan qofa filatee bade dhufe kan kennine miti kanuma ofii facaafne irraa hir'ateedha kanaaf naannoo biroo hollama sanitti hin banne kabade ka sanyii filatamarraa qonnaan bultoota fudhatan qofa bokkaan akkamitti keessan qofa balleessee ka biroo dhiise boqqolloonis badeera mishingaanis akkasuma hektaara 10 wantiinis instituutiin keessan sababa kanaan meeqa kasaare kaneessa kan fadis machaara ka kun jalaa bade maallaqatti tilmaamuun na rakkisa sa'aatii kana keessatti maaliif hin tilmaamu qabeenyi keessan bade akkamitti tilmaamuu dadhabdan gaafa investi gootan gaafa irratti maallaqa baastanii oomishtan hagam akka baastaniif hagam akka argattan hin beektu akkamitti tilmaamuun dadhabamara jechuun gabaasa laalee odeeffannoo fudhadhu malee
asuma taa'ee amma kana yoon siin badummaa odeeffannoo fudhattan yaa akka bade nutti himtan ka bade bara namoo bara darbe baruma caamsaa bara darbee kana 2016 yaa soo ji'a torbatti gara ji'a 8 ji'a 9 deemaa irra jechuun gabaasa isaan qaban siin jechaa jira malee waan ji'a 9 akkamitti gabaasa hin qaban baduu akkamitti dhageettanii meeqa ta'u akkamitti wallaaltan ta'u fudhadheera addaan baafadha kafaltiin hojjetaa guyyaa qarshii 75 ture gara 210tti guddatudha xalaan keessan kan akeeku garuu giddugaloonni kun isin itti ergitan kunis adoolessa tokko 2016 irraa eegalee hojiirra akka oolchitan isin hubachiifna garuu kan hawaasa guyyaa guyyaan hojjechiisanii kafalaa jiraniif birrii 100 isin ka jettan 210 birriin 110 eessa galaa jira Isinuma itti mallattee mallattoon jenneera namatu kanaafuu qoodiinsa baajataa keessatti hammatame jechuun maal jechuudha gaa ta'uu baate akkaataa itti ramadamu sanatu gaa ta'uu baate lakkoorra amma isin kana kan barreessitan bar birricha erga qabattanii baajata keessatti qabameera kanaaf hamilee guutuudhaan xalaa keessan irratti qoodiinsa baajataa keenya keessatti hammatamee waan jiruuf daballiin taasifame mallaqichi qabameera garuu namni birrii 100 kafalaa jira giddugaleessi tokko guyyatti osoo nama 1000 hojjechiise yookiin nama 500 hojjechiise 100 irraa 110 irraa fudhataa jira lakki fudhataan jiru hawaasni akkas jedha 100 nu kafalamaa jechaa jiru akkaataa nuti beeknutti kaffaltiin guyyaa 210 mallaqa muraasa gara keessan galchan birrii kuntaala 483 keessaa kan kuntaala 100 gurguranii isinitti ergan kan 383 immoo achumatti gurguran mallaqni immoo qarshii qabduutu sassaaba kun hojmaata keessanii birriin hagas ga'u kun akkaawuntii nama dhuunfarra galee ji'a 2 ji'a 3 isa bira taa'uu danda'a taa'uu hin danda'u waan irra oolchanii fi adeemsa isaa deemnee kan qorannu ta'a. Taateen kun kan ta'e bara 2015 gabaasni isin qabdan maali akkam waan kan isin hin gabaasanii hagana arganne hagana keessaa gurgurree faayidaa akkanaatiif oolchine ka'e hin danda'u immoo kuntaala hagana argatan keessaa gurguranii haga sambisanii hagana isinitti ergu hin danda'an ayyamsiisuutu irraa eegama seera qabeessa jechuudha adda baafannee ilaalleen qoranna lakki adeemsi amma asirratti ilaalle kun akkaataa hojmaata keessaniin seera qabeessa moo seera qabeessaa miti seera qabeessa miti wanni seera qabeessa kun mana kee hojii keessan keessatti ta'ee 2015 ta'ee waggaa 2 guutuu garuu irra gahamuu hin dandeenye akkamitti gabaasa walirraa fudhattu wanti maallaqaa faayinaansiitti gala warri faayinaansii kana beekuu kumni 200 isin bira gale miti kumni 250tti kan dhiyaatu maallaqni kuntaala 100 isin bira gale kun immoo kaashar irra ta'a abbaan herreegaa osoo yeroo kan inni sassaabuu qabu qabduu maallaqaati immoo kan sassaabu oorruu irratti kan gurguran caalbaasiin hin jiru kuntaala 300 guutuu gaaf gurguru giddugalli tokko qorannoon hagana ga'u oorruu irratti caalbaasii malee gurgura maal ji'oota 2 oliif immoo maallaqni birrii 800 akkaawuntii maallaqa qabduu irra ta'a qorannee adda baafanna kana qorannoo qonna fadis wal qabatee tokko giddugaleessi kun maaliidha gaheen isaa laaboraatooriin achi dhaqe kun maal hojjetuuf waggaa 6 lafa taa'e maal ittiin hojjetuuf ture maal ittiin oomishuuf wanni immoo maandisummaadhaan wal qabatee achitti irratti akka hojjetamuuf barbaadame giddugalli kun hin jiru maashinoonni keessa jiran baay'een isaanii oomishtummaan isaanii kan laafe yaa ulfaadha giddugala qorannoo qonnaa fadis keessa kan argaa turre giddugalli qorannoo qonnaa fadis qorannoo qonnaa sin qaba kan agricultural engineering yookiin maandisummaa qonnaa laaboraatoorii qaba hin qaba laaboraatoorii kan hojjetumu
kutaa isaatti ijaarramee Maashinni keessa jira. maashinni keessa jira, maashina gosa adda Waggaa addaatu jaha. jira. Gargaarsaan argamee Waggaa meeqa? waggaa 6 ol ta'uu danda'a yaadachuus yoon baadhe. Maashinni birrii miiliyoona 30 itti bahee bitame. Waggaa 6 kuusaa keessa ta'a. Kaartoonni irraa hin hiikame. Asimmoo qonna ceesifnaa jedhamaara. Giddugaloonni keenya hojii keessa yeroo jedhamu. Kana maal jettanii gabaasta?